beekamu walloon har'a guyyaan jahaffaa lola finxaaleeyyiin akkuma bakka biraatti godhaa turan Karrayyuu Salaalee Wallaggaa Kiramuu akkuma godhaa turan walloo irratti illee lola bananiiran wal guuranii wanni adda godhu garuu walloon akkuma waraanaatti dura dhaabbatee ummanni wahuma qabuun ofirraa qolate haa ta'u malee humna hidhatee leenji'ee waraana ofiin jedhuu fi qotee bulaa mana ofiitii wal waamee waliin loluun waliin hin midaalamu ta'ullee ummanni walloodhaa gatii gurguddaa itti kafalee diina isa buqqisuuf dhufe qe'ee isaarraa qulqulleesseera akkamitti daba siyaasaatiin murtii dabaa siyaasaatiin godinicha warri bushaa ture harka baasee liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa naannoo duuntaane saba bakka bu'ee kan leenji'ee ummata Amaaraa ol godhuudhaaf jedhee kan leenji'ee ganda gandatti qe'ee Oromoo walloo irratti nurratti qubachiifamee ture. Inni sunis bakkoonni humni kun qubatee ture naannoo keenya keessa yookiin godina keenya keessa wasan qurqur jawwahaa akkasumas haxaayyee yookiin makkanna sanbatee bakka sadi karaa kana guutuu irratti taftiisha dhaabbatanii ummata keenya otoo dararan odoo saaman eega achi jalqabee Caffaroobit Karraqorii Kamisee aanaa Dawwee Harawaa daangaa Affaar hanga daangaa Affaar bakka lama sadi lafa kana hundarra qubachiifamanii ummata keenya ittiin doorsifamaa turan. Ummanni suni ergama isaanii beekamaa san fudhatanii ummata keenya lola irratti banan. Akkuma beekamu tokko lama jedhaniitu nama ajjeesuu jalqabanii ummanni ofirratti loluu jalqabe. Kaambii moortarii fi looncharii nama loluu akkamitti gatii kafalee ummati keenya akka ofirraa baase ummata keenyaa fi rabbi isaan uumetu beeka. Haa ta'u malee kaleessarraa jalqabee bakka itti lolamanittis dirqamaan bakka itti lolamanittin illee halkan miila qullaa deemtee godinicha keessaa baatetti. Cinqii galaana ummata isaan loluudha arganii. Har'a bahan jechuun boru qotiyoon itti qalamanii hin fidaman jechuu miti. Asirratti wanni dubbatu barbaadu odeeffannoon Caffaroobit gubate jedhu sirrii miti. Kan gubate baadiyyaa Caffaroobit yookiin bakka Diidoo jedhamu yookiin cirrii fi dalgoo jedduu ganda qotee bulaadha. Caffaa bal'ina kana keessa jiru qabeenya isaanii kan urguutii wajjin magriibitti wanni gubataa ture sun waasan. Inni sunis humna maajatee dhufee fi humna Caffaroobit kaambi jiru jedduutti ummata kutatametu ofirraa loluu dadhabee haga ummanni harxummaadhaa gaditti cabsuu jedduu kanatti finxaaleyyoonni yeroo jaha looncharii fi moortarii lolan. Dhaggeeffadhaa ummati keenya dirooniin nu dha'e Abiyyi Ahmad dirooniin nutti erga jechuu jalqabe. Hagana takka lolamee hammaaf bahanii. Akkuma beekamu lolli guyyaa sadan afran darban kana keessa walloo keessatti godhamaa ture lola godhamaa ture kanaan uummanni Oromoo kan walloo keessa jiraatu kan immoo jiraattonni Oromoo kan achi jiraatan namoota hagamitti wareegame akkasuma namoota hagamitti qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'ee fi akkasuma namoota hagamitti lubbuu dhabe yookaan ammoo lola kana keessatti namoota hagamitti lubbuu dhabe kan jiru guutuu gara geeffatan ta'a jechuudha. Gama biraatiin ammoo gochooti hamaaman suukanneessaa manootaa fi akkasuma qabeenya garagaraa gubamuun itti fufee jira. Kana qofa osoo hin taane gochoonni ammaan tana deemamaa jiru walloo keessatti gama mootummaa naannoo Amaaraatiin wanta akka malee fokkisaate jechuudha. BBC'n gabaasee jira oduu kana irratti wantoota inni jee fi akkasuma wanti inni achirratti dubbate maali ka jiru guutuusaa kan dhaggeeffattan ta'a jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota Oromiyaa Televiziyoonii gama biraatiin ammoo nama hagamitti wareegame yookaan ammoo nama hagamitti lubbuu dhabee nama hagamitti du'ee nama hagamitti qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'e kan jennu ka dhaggeeffattan ta'a jechuudha. Yeroo ammaan tana kumaatamaan kan lakkaamu achi keessa seenuudhaan faannoon agartees faannoon naannoo Amaaraa liyyuu poolisii naannoo Amaaraatii fi faannoon naannoo Amaaraa achi keessa seenuudhaan uummata keenya dararaa hamaa irra gaggeessaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin taane akkaataa isaan itti mana gubaa jiran yookaan ammoo qabeenyaa fi qe'ee isaanirraa buqqisanii qabeenya isaanii gubaa jirantu nama guddoo namatti dhaga'ama namas aarsa jechuudha. Ijoolleen warqituu ammoo ammas hidhattee itti fuftee jirti hidhaftee itti fuftee jirti hoggaan isiniin jechuun moggaa barbaade guyyarraa guyyatti aarsaa gurguddaa kafalaa jirti jechuudha. Hidhannoo gurguddaa cimaas argachaa jirti jechuudha. Waan baay'ee bareedaati. Gama biraatiin ammoo waraana bilisummaa Oromootti keesseene yookaan ammoo lola ijoollee warqituu tan ijoollee walloo tan waraana bilisummaa Oromoo akka keessaa qaba waraana bilisummaa Oromootti seene jechuudhaan isaan olola garagaraa oofaa jiranii hagam dhugaadhaa hagam sobaa kan jiru miidiyaan gurguddaan addunyaatii fi akkasuma miidiyaan biyya keessaa fi biyya alaa gabaasaa jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo guyyarraa guyyattis boojjamtoota garagaraa kan biltiqinnaa godinoota garagaraa Booranaa fi Gujii keessatti dabalatee Wallagga keessaa fi Shawaa fi Iluu Abbaa Boor keessatti boojjama garagaraa miidiyaa arraata biyyoolessaatii fi akkasuma TV fi raadiyoo irratti dhiyeessaa jiran jechuudha. TV isaanii yoo dhaggeeffatan chaanal isaanii arraata biyyoolessaa jechuudhaan dhaggeeffachuu dandeettan jechuudha. Mee gama oduu kanaattuu isin dabarsaa warroonni tuba keenya arraatatan tuba keenya laayikii fi sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa Oromiyaa Televiziyoonii jechuudha. Gama Feesbuukaanis follow fi sheerii gochuu hin dagatinaa isin jenna. Gama oduu kanaatti isin dabarsaa oduu kana. Bu'insi kun guyyoota gaafa 13 irraa jalqabeeti. Erga guyyaa sanarraa kaafame egaa manni
lubbuudha wareegame gara naannoo 98 ol darbee jira. Namoota qotee bulaan qofti gara naannoo 100 kan lubbuun isaanii ba'e. Aanaa Jillee Dhummugaa qofa keessatti jechaadha? Jillee Dhummugaa qofaa fi bulchiinsi magaalaa keessatti dabalatee jechaadha. Gara naannoo 100 kan lubbuun isaanii darbe. Namootni 155 madaa'anii jiran. Madoo gurguddaa kan rasaasni garaa isaanii kee sammuu isaanii kee karaa adda addaatiin jiruun dabalatee kan madaa'anii kan jiranidha. Gaata'ii kana keessatti wantootni suukanneessan seenaa keessattis hammana duraas kan seenaadhaan beennu amma immoo gochaan kan nu agarsiisaa turan daa'ima umrii waggaa 5 gadii ta'anii guyyaa 30 hanga jaarsa waggaa 80dha. Kana keessatti wareegamanii jiranii. Eenyutu lubbuu namaa? Humna addaatii fi uummata faannoo jee uummata immoo gara isaaniitiin itti dabalamu uummata qotee bulaa isaanii dabalateeti. Namoota gamtaa'anii kan isaan keessa wajjeefaman beektu? Isaan keessa hagas mara lakkoofsa isaaniitiin illee beekuu dhabu. Kan aanaa kana keessatti awwaalamanii jiraatanii humna poolisaa federaala poolisiitii fi humna raayyaa biyyaatiin kan awwaalamanii jiraatanii haadha lakkoofsa isaanii hagas illee beekuu dhabu ni jiranii. Manneen danuun akka gubatan dhageenya. Manneen hagamtaantu gubatee qabeenya akkamiitu badee? Aanaa keenya wal qabatee gandi 4 guutuutti gubatee jira. Ganda Wasan Qurqur, ganda Isgiyyee, ganda Arba Waayyotii fi gandi bulchiinsa magaalaa jala kan jedhu Jaarraawaa taa kan jedhamu gandoonni kun guutuun afrannanuu gubatanii jira. Gandootni baadiyyaa 3 fi kan bulchiinsa magaalaa 1 Jaarraawaa taa kan jedhamu. Gandoota kana keessatti manneen barnootaa gubatanii jiranii gara masjiida 3 olii kan guban jiranii. Manneen barnootaa buufataalee FTC gandalee kan ni gubanni jiranii. Qabeenya wal qabatee gandoonni kunneen yoo xiqqaatte gara namni naannoo 80 turan siqu namni buqqa'ee jira. Garamitti baqatan? Gara gadi baqatan gara gandootni gama daandii gadi jiran jiru miti. Gara sitti baqataniiti muka jala haati deessuun baay'ee rakkatanii kan ama muka jalatti kan ta'anii jiranii. Amma sadarkaa maalirra jira? Wanti humni addaadhaa seenee dhukkubaatni fuulleetti hin jiru. Garuu waan baay'ee nama ajaa'ibu nageenya kana barbaaduuf jecha humna raayyaa ittisaa wajjin osoo hojjetaa jirru ganda 2 fi goodii tokko isaantu keessa ta'a. Ammaas ittiin dhiifamne qabeenya deebisanii ijaaruuf baajata naannootti illee dabalatee uummata asiitiin deeggarsa alaa argamuunii fi baajata aanaatiin fi hirmaannaa uummata aanaa kanaatiin dabalatee gandootni ijaaraman kan Arba Waayyuutii fi Wasan Qurqur deebisaniiti kan guban. Raayyaan ittisa biyyaa maal hojjeta? Humnoonni federaalaa naannoo sana jiran namoota akkanatti ajjeesani. Federaal poolisiin hin dandeenye adda dhowwuu gaafa duraadha. Nuyi waliin taanee rasaasa walakkaa seennee walakkaa dhaabbadhaa jaamaa ture. Kan hunda kee darbameeti kan qotee bulaa qulqulluudhaan fuulletti meeshaa gurguddaa bireenii fi matarayyaa gurguddaadhaan kan rukutaa turan. Dhimma kana irratti naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi qaama nageenyaa naannichaa irraa deebiin arganne. Ministeera Muummee Abiy Ahmad har'a Kaartumitti dursaa mana maree ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan wajjiniin mari'atan. Biyyoonni lameen dhimma hidha haaromsaa fi daangaan wal qabatee wal dhibdee keessa turan. Mariin isaanii kun rakkoo biyyoota lameen gidduutti dhiyeenya mul'ataa ture ni fura. Hamza Hussein gabaasa dabalataa qaba. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad biyya ollaa Itoophiyaa fi daangaa irratti wal dhabaa turan Sudaan daawwataniiru. Sudaanii fi Itoophiyaan biyyoota daangaa dheeraa waliin qooddatan yoo ta'an walitti dhufeenyi isaaniis kan bara dheeraati. Biyyoonni lameen dhimmoota ittiin walitti hidhaman keessaa tokko dhimma hidha haaromsaati. Dhimma kana irratti takkaa waltumsaa yeroo garii ammoo wal qoccolaa yoo naga'aniiru. Yeroo dhiyoowaas ammoo lafa daangaarra jirtu alfashaagaan wal qabatee biyyoota lameen gidduu dhibdeen ture ajandaa miidiyaa idil addunyaa ture. Hariiroo takka laamsha'aa takka fooyya'u kana gidduutti Kaartuum ka daawwatan Ministeerri Muummee Abiy Ahmad pirezidaantii mana maree ce'umsaa Riippaabilika Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniitiin simatamaniiru. Daawwannaa hojii guyyaa tokko kanaan dureewwan biyyoota lameenii dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'ataniiru. Akka ibsa waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaatti Ministeerri Muummee Abiy Ahmad marii siyaasaa Sudaan geggeessaa jirtu keessatti Itoophiyaan cinaa dhaabbachuun tumsaa jiraachuu dubbataniiru. Sudaan qaama kamuu osoo of gidduu hin seensisin hubannaa fi ogummaadhaan ce'umsa hoogganaa jirtu dinqisiifataniiru Ministeerri Muummee Abiy. Sababa atakaaroo dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbaayee irratti ijaaraa jirtuu fi daangaa irratti dhibdee jiruun wal qabatee hariiroon biyyoota lameenii shakkii keessa galee ture daawwannaa kanaan dandamachuu akka danda'u abdatama. Wayita Itoophiyaan waraana kaaba biyyattiin ko'oommataa turtetti lafti karaa lixaa Alfashaagaan warra Sudaaniin irraa fudhatamtee turuun miidiyaaleedhaan gabaafamaa ture. Alfashaagaan lafa qonnaa mijataa ta'ee fi duraan lammiileen Itoophiyaa irra qotachaa turan yoo ta'u, waggaa 2 dura loltoonni Sudaan of harka galfatan jechuun mootummaan Itoophiyaa komata. Daangaa sana loltoonni erga to'atanii booda muddamni akka malee dabaleera. Waraana kaaba biyyattiin muddamtee ka turte Itoophiyaan dhimma rakkoo daangaa wal qabatee Sudaan waliin jiru marii karaa nagaan furuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turte. Gaaffiin kun gama mootummaa Itoophiyaan deddeebi'ee dhiyaatus Sudaan garuu gama isheetiin iddoon kun qaama bulchiinsa ishee akka ta'ee fi akka gadiin dhiisne cimsitee hubachiisteetti.
Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad adoolessa darbes pirezidaantii mana maree ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin Naayiroobii Keeniyaatti wal arganii turan. Gama biraan lammiileen Itoophiyaa baqattummaan waggoota dheeraadhaaf Sudaan kaampii adda addaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu himan. Zalaalam Taaddasaatu haala keessa jiran gaafate. Ani maqaan koo Milkeessaa Muumeen jedhama. Mooraa UNHCR mooraa Algadaariif jedhatti argamudha. Rakkooleen keenya amma nuyi mooraa UNHCR kanaan amma mooraa sadaffaa keessa jira nuyi. Mooraa jalqaba mooraa Aldamaazin turre. Mooraa Aldamaazin sanarraa nu fuudhanii mooraa Sinnaar bakka jedhamu nu fidanii achirraas nu fuudhanii immoo mooraa Gorgor bakka jedhamu nu fidan. Rakkoon keessanii yoo achi hidhattanii furmaata argattu ji'a sadii gidduutti furmaati biyya sadaffaas ni godhamaa nyaati keessan dhugaatiin keessanii barumsi ijoollee keessanii achittis ni argamaa nun jedhanii addana nu fidan. Amma mooraan Gorgor kana kunu amma waggaa 10 deemnaa waggaa 10 kana keessatti furmaata tokko malee UNHCR bira gargaarsa tokko argataa hin jirru. Yoo nu hidhannee rakkoo keenya himannu rakkoon keessan kunni madaala hin kaasu nun jedhu. Biyyi keessan dimokiraasiidha mootummaan keessan Oromoodha nun jedhu. Hagam turteeti achi? Mooraa kana keessa manu waggaa 10 deemna. Yoomiyaa waan jedhamutu jira. Yoomiyaa deemnee hojjennaa lafa sa'aatii 2 walakkaa miilaan deemnee yoomiyaa hojjennaa. Amma immoo yoomiyaan sun iyyuu hin jiru. Mooraa kana keessaa deemnee magaalaalee adda addaa keessa deemnee hojjechuu fi waraqaa eeyyamaa nuuf hin kennamu. Waraqaa isaan nuuf kennanii jiran kun mooraa keessaa akka hin baane jedhee irratti barraa'ee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma dhaggeeffachaa turtan gurguddaa yeroo ammaan tanaatti lola gurguddaatu deemamaa jira. Lola gurguddaa deemamu kana mootummaan Itoophiyaa hangammaa wanta jee tokkollee hin jirtu akkuma dhaggeeffachaa turtan gargaarsi gargaraas waan deemamaa jiru tokkollee hin jiru garuu haa ta'uti uummanni keenya kan walloo keessa qubatuu fi kan qabeenya qabanii fi kan qabeenya hin qabne gargaarsa wantoota barbaachisaa ta'e wantoota gartee namummaa haala barbaachisaa ta'e guutumaan guututti gochaa fi jiranii jechuudha. Warra waraanaa keessatti aarsaa lubbuu isaanii kafalaa jiran isaanis gara qabeenyaattis gara arsaasaa fi akkasuma gara bishaan nyaataa fi dhugaatii wantoota garaagaraatiin bira dhaabbachaa jiran jechuudha. Keessattuu aanaa Jiillee keessatti akkuma sirreef tana dhageeffatan namoonni kumaatamaan kan lakkaa'amu kan buqqa'e kan naannoo sun irraa buqqa'e jechuudha. Ammas yoo buqqaanii kan yoo ka deebi'an taates yookaan ammoo nageenyi dhufee yoo ka deebi'u taates bakka itti galan yookaan ammoo iddoo itti galan guutumaan guututti hin qaban jechuudha. Akkuma BBC gabaasetti yookaan ammoo BBC irraa dhageeffatanii jechuudha. Maaliif qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqisanii akkasuma gubaa jiran mana gubaa jiranii mana akka isaan ittiin deebinee qabeenya fi qe'ee isaan irraa buqqisanii mana gubaa jiranii mana barbadeessaa jiran jechuudha. Kun bu'aan baay'ee gochoota fokkisaa ammaan tana deemamaa jiru. Gama biraatiin ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaachuudhaan shororkeessummaa dura wallorra kaa'aa turan yookaan ammoo wallorratti geggeessaa turan ammas bifa haarawaan wallorratti akka geggeeffamu shororkeessummaa bifa haarawaan deemamaa jirti jechuudha. Kanaaf oduun keenya kan ganama kana fakkaachaa ture waan kan waliin turtanii foraa bulaa deebanaa sin jenna warra YouTube keenya irraa tattaalaakii fi sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa sin jenna. Yeroo ammaan tanaa godina Booranaa keessatti beelaa fi hongee akka hamaa uummata saaxilaa jira. Uummata keenya kan Booranaatti kanaafis sagalee ta'uu hin dagatinaa. Warroonni miidiyaa hordoftanii fi miidiyaa garaagaraa qabdan hundi keessaniyyuu sagalee uummata keenya ta'uu hin dagatinaa sin jechuun barbaada. Namni waggaa 1000 takkaan jiraatu waggaa 100 yoo akkam guddate waggaa 100 yookaan ammoo waggaa 80 fi 60 jiraata. Har'a yoo waliin dhaabbanne har'a yoo sagalee waliin taane har'a yoo waliin hin dubbanne dhugaa jirtu irra dhaabbanne waliin hin dubbanne faayidaa takka hin qabnu sin jenna. Nagaan naa oolaa nagaan naa.